Afoosha wal gargaarsaa konkolaattota fe'umsaa gurguddoo Adaamaa lakkoofsa 303 yaa'ii idilee jaaffaa gaggeesse. Saganticha irratti kantiibaa magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jowaar dabalatee miseensonni Afooshaa wal gargaarsa konkolaattota fe'umsaa gurguddoo Adaamaa lakkoofsa 303 argamaniiru. Yaa'icha irratti argamuun keessummoota simatanii yaada kan qoodan itti gaafatamaan Afooshaa wal gargaarsa konkolaattota fe'umsaa gurguddoo Adaamaa obbo Yohaannis Taamiraat keessummoota saganticha irratti qooda fudhatan galateeffachuun kaayyoo yaa'ichaa balaa konkolaattota fe'umsaa gurguddoo dabalaa dhufe hir'isuu fi maatii konkolaachistoota sababa balaa konkolaataan rakkoof saaxilaman rakkoo irraa baraaruuf kan yaadame ta'uu dubbatan. Waldaan kun hundaa egaa akka Afooshaatti tini ta'e waggaa ja'affaa keenya har'a isa kabajaa jirra. Egaa akka internationalittis akka biyyaattis waan baay'ee wanjichaa waan jirruufi kan egaa exerciise kana uummata keenyaatiif warra konkolaachistoota warra kaaniis qaamota dhimmi ilaalu hundaa kan egaa dabarsuudha kan har'a konkolaachistoonni waan ofirraa eeguu qabani egaa gaafa isaan konkolaachisanii accidentiin akka isaan hin geessisne maatii isaanii yaada akka isaan oofani dabarsaa. Saganticha irratti keessummummaan argamuun ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa obbo Kadir Jowaar konkolaachistoota kabajatu mala konkolaachistoonni konkolaattota fe'umsaa gurguddoo gammoojjii qaxxaamuruun lammii isaaniitti tajaajila kennuu fi guddina biyya isaanii keessatti shoora isaanii baatan magaalaa Dirree Dawaatti kunuunsa barbaachisu taasisaa fi turreerraa fuuldurattis ciminaan kan itti fufutaa jedhan. የተጣለብንን ኃላፊነት ነው ግዴታችንን ገና አልተወጣንም. Nuti konkolaachistoota gammoojjii qaxxaamuruun magaalaa keenya keessa qaxxaamuraniif tumsa barbaachisu ni taasifna. Amalli amma agarsiifne kun kan dirqama keenya ittiin baane malee waan biraa miti. Fuula durattis amala kana waa'inni akka nurra tursiisu waaqa nuuf kadhaan. ከቀን ውስጥ እንዳይለውጥብን ብቻ በጸሎታችሁ እንድታበረቱን